الله يا ربي موتي سيغرنا دين برني برسي بچو فدقنا نونا سري نغدا بيديني كنا الله يا ربي موتي سيغرنا دين برني برسي بچو فدقنا نونا سري نغدا بيديني كنا الله يا ربي موتي سيغرنا دين برني برسي بچو فدقنا نونا سري نغدا بيديني كنا ديني نبا برانقبو أنا سما يا إجولي تنكوتا ولي فيما نمد ديني قبو يومو درسما دين برني برسي بچو نلافسي دكانا كيسا إفتي نجسسي سنة رسول لما مداتسي دين برني برسي بچو كرور فني عالم آكل هيو مرياني خيري هندا هجچو نفتو كتاني إسلامني توكو مادران أولا أفان تهومتي وليقلا ربي نكيسا باسو لما بلا نتم بيكنو ستو بيكا يا ربنا دين برني برسي بچو فدكمناها نونا سري نغدا بيديني كنا الله يا ربي موتي سيغدنا دين برني برسي بچو فدكمناها نونا سري نغدا بيديني كنا السلام عليكم دران درسي warri rabbii waggaa guutuu si deebisee xiqqaa guddaa meeqa rabbiin godaansisee waggaa haaraa ji'a ramadaanatiini nama hedduu nu bira yaame rabbiini bagasiniin gahee dhiiraa dubartiini aalima aaqilaan hizaaban qabanii keessattuu taabara kanaan dubbatanii ifaa hedduu nu keessa guure rabbii jajjabaadhaa nu haa jabeessu rabbiilleen addunyaa irratti nafuu nam tokkollee gaafa tokko deemuun oollu anaasilleen alhamdulillahi faaruun ka rabbiiti nama hedduu dhabne osoo arginuuti kan islaamaa waliin nu deebifte ati katbiinuhaa tolchuu guyyaa gala kennaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nu lassarii nu gaddaa bidiinii kennaa allahu yaa rabbi mootii si kadhannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nu lassarii nu gaddaa bidiinii kennaa yaa daransaa ilmi barbaacha baatanii kaabaa kibbaa dhihaa barii naannoftanii keessa ammoo halkaa hodaamii jirtanii baarakallaa bu'aa baay'ee nu buuftanii isin keessaa warri sayfii waraanamee akkasuma kan harki duubatti hidhamee ilkaan irraa cabe seenaan galmeeffame diina isaanii rabbi nurraa falfaluu seenaa isaanii akkam jedhee haa madaaluu aalima diin galanni isaanii haa toluu diina isaanii rabbi nurraa haa falfaluu seenaa isaanii akkam jedhee haa madaaluu shee Muhammad Nuur galanni isaanii haa toluu warra duraan dibbee namaarra tumanii wareega qaalatan korbeessa fidanii isaan dhufnaan bakkatti buute dhamanii jaa alhaqqu wazahaqa albaaxiluuna diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nu lassarii nu gaddaa bidiinii kennaa allahu yaa rabbi mootii si kadhannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nu lassarii nu gaddaa bidiinii kennaa tokko tokko mana galee gungumataa isaa fuudhee ganaa korbeessa qalataa dibbeelee doo hantuuta keessa taphataa kamsa duraan dhadhaa diddibanii awwaliyyii jedhee wasiisa buusanii
dubartii teennarraa guraan sossobanii. Kana maraa rabbi jalaa nu baraaree qeerroof qarree teenna diiniitti nu raree waliyyoota rabbi daaraa irra taree sheetaanota rabbi daaraa irra taree walii galaa rabbi diinaa nu balaasee toohida nuu fide shirkii nurraa kaasee aalima diin bitaa mirgaan nu qubsiisee walii galaa rabbi diinaa nu balaasee toohida nuu fide shirkii nurraa kaasee Sheekh Muhammad Nuur Sheekh Aliyyiin nu qubsiisee isaan kanaa nu haadheeraatu umriini ifaa nu ibsite nurraa hin dhaamsinii rabbi nu haa godhu burqaamatanii kaabaa kibbaa dhufne irraa waraabbannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nuna sarii nu gadhabii diinii kennaa Allahu yaa rabbi mootii si kadhannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nuna sarii nu gadhabii diinii kennaa yaa dargaggoo diin nasaruuf ijaaramtee maqaa kan kee baabul khayrii moggaafattee khayrii hundaa hojjechuudhaaf tokko taatee qeerroof qarree diin nasaruuf ijaaramtee maqaa kan kee baabul khayrii moggaafattee khayrii hundaa hojjechuudhaaf tokko taatee dhiiraa dubartii dhammartuu wal dhageenyaa dhiiraa dubartii dhammartuu na dhageettu bor milkaa'uun har'a khayrii dalagatu har'a dhiifnee borna milkeessi hin taatu qeerroof qarree diiniin falaa deemuu dhiisii rifeensa kee jalaa gubbaa wal qixxeessii dhiisi sunnaa faranjiin baaftee najisii yahudatu jala haadaa rifeensallee jala haaddee gubbarra dhiifti dabballee shariyaa keenna keessan jirtu takkallee dhiiraa dubartii dhammartuu wal dhageenyaa waan shariyaa keessan jirree maadalaynaa har'aa miti guyyaa boruutti rakkannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nuna sarii nu gadhaabii diinii kennaa Allahu yaa rabbi mootii si kadhannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nuna sarii nu gadhaabii diinii kennaa Allahu yaa rabbi mootii si kadhannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nuna sarii nu gadhaabii diinii kennaa Allahu yaa rabbi mootii si kadhannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nuna sarii nu gadhaabii diinii kennaa waan nun godhiin tokkoon qabdu yahudanii sunnaa nabii balleessuudhaaf muratanii guyyaa guyyaa nutti jijjiirti faashinii fakkeenya mee haa fudhannu uffatarraa surree dhiiraatiif kamisii dubartirraa waan yahudaan nutti hojjatte yoo sagarraa surree karaa qaama namaatti maxxanuu sankaayataa xiqqaa guddaa dammartinu kaayannullee bal'aa keessaa filannu gariin namaa surree kana sagadanii yeroo sujuuda fi rukuu godhanii hin mul'ataa awran isaanii tuubanii sin fayyadu waan sin fayyaanne yaadinii dhiisi surree jettu bareeda faashinii obboleessoo salaata kee hin miidhinii arkaana fi shuruuta isaa eeguu qabnaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nuna sarii nu gadhaabii diinii kennaa Allahu yaa rabbi mootii si kadhannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nuna sarii nu gadhaabii diinii kennaa suban jennee marti keessaa nu beelaalaa magaalaa baadiyyaan jennee walii galaa
yoo akkanaatti salaanni nama tola. Ka uzrii namatti hin jirre faashinaanii osoo raasatti arachuu dandayanii salaanni kee fayyaan tahuu dhugumaanii. Kasiimuu hisaabamii kitaabarraa kitaabni sun jecha qawlii nabiitirraa haa qabannu keelloo barree maguddurraa. Warri rabbii qalbii gaarii sitti kennee sunnaa malee faashina akka hin hordofne milkii malee hongoon akka hin dhaqqabne. Warra dhiiraa qofaa miti shamarrillee rakkoo meeqaa meeqa sinti nagaraallee isin beekuu dhabdan hin beeyna kaanullee. Otoo beeknuu ijaallallee ittiin obsina diin barannee barsiifachuu fedha qabna. Nuna sarii nu gadhaabii diinii kenna. Allahu yaa Rabbi mootii si kadhanna diin barannee barsiifachuu fedha qabna. Nuna sarii nu gadhaabii diinii kenna. Durbi otoo Rabbi jedhu kitaabarraa qaama keessa sattaradhaa ajnabarraa taqullaa deemtu meeqa meeqa agarraa. Jalaabiibaa Rabbi buusee quraananii yaa dubartii lakkii qullaa hin deeminii irraa gaafatamuu heddaan dagatinii. Hijaababii jalbaabarroo nu kaayannee nam tokkollee nu dubbisuu hin rakkannee haga yoomii deemna jetti gogolannee. Jalbaaba yoo nu kaayannee waliin jetti nam tokkolleen sin dubbisuu haftee ati isintu ifirraa fite carraa keetii. Shittoo yookiin saamunaadhaan urgeeffannee gurdii fi tiisheertii tannaa yoo godhannee carraa gaarii qabna jetti bashannannee. Xiqqaa guddaan nu dubbisaa nurran taruu bakka feenee wajji deemnaa hin jiggiru. Jalbaaba kaayannee jarraa nurran taruu. Akkas jedhan dubartoonni zaman ammaa qabatamaa waan ijaan arge si himaa. Tashrii'aa dhibba keessaa muraasumaa. Nu tiksi yaa Rabbi sitti maganfanna diin barannee barsiifachuu fedha qabna. Nu nassarii nu gadhaabii diinii kenna. Allahu yaa Rabbi mootii si kadhanna diin barannee barsiifachuu fedha qabna. Nu nassarii nu gadhaabii diinii kenna. Kana qofaa miti hojii shamarranii sunnaa nabii balleessuudhaaf muratanii har'a diinaa kenna maqaa balleessanii. Yaa dubartii fuula keessa jijjiirtanii warri ijaa fedhii kalaama dibdanii Rabbi sodaadhu na balleessotaatii. Kana qofaa miti hojii shamarranii sunnaa nabii balleessuudhaaf muratanii har'a diinaa kenna maqaa balleessanii. Yaa dubartii fuula keessa jijjiirtanii warri ijaa fedhii kalaama dibdanii Rabbi sodaadhu na balleessotaatii. Si bareecheesu uumate awwalumaa si bareecheesi uumate awwalumaa. Diimtuu magaala gurraatti wal keessumaa uumaa Rabbii sii kennee maaf jibbamaa. Jibbannarraa kunoo karoora baaftanii uumaa Rabbii kanaa jijjiirra jettanii osoon jijjiiramin jijjiire Rabbiinii. Dhiisi lakkii waan hin taane saaxilamnaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa. Nu nassarii nu gadhaabii diinii kenna. Allahu yaa Rabbi mootii si kadhanna diin barannee barsiifachuu fedha qabna. Nu nassarii nu gadhaabii diinii kenna. Dubartii meeqatu alkoolii dibatee bareedumaa Rabbii kenneef san jibbitee
har'a fuulli isaan irraa bocorrate dubartii meeqatu fedhii san dibate dubartii meeqatu alkoolii dibate bareedumaa rabbiin kenneef san jibbite har'a fuulli isaan irraa bocorrate hundi keessaanuu meelaalaa faatabirii warri rabbiin jedhee yaa'u lilabsaarii dhugaa darbuu ijjiisaa nama garii hundi keessaanuu meelaalaa faatabirii warri rabbiin jedhee yaa'u lilabsaarii dhugaa darbuu ijjiisaa nama garii dhugaa dhiisee dharaa tumsuu tattaafataa odoo isaatii miilaan diinii raajjataa kanaaf namuu akka fedhii isaa dubbataa akka feenee dubbachuu waan nutti hin tolu rabbiin kennaa nu haa godhu akka tolu nullee nu haa godhu warra walii galu walii galaan alaa galaan jedha biyyi walii nu haa galchuu nu godhi shakiyyi diin barannee barsiifachuudhaaf gabbayii inshaallah dhiiraa durbaan hin barannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nasarii nu gadhaabii diinii kennaa inshaallah dhiiraa durbaan hin barannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nasarii nu gadhaabii diinii kennaa Allahu yaa rabbi mootii si kadhannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nasarii nu gadhaabii diinii kennaa shamarrillee jalbaaba keessan godhadhaa namni hin jenne rabbi jedhee na hubadhaa jecha rabbii quraana keessa laalladhaa suuraa ahzaab quraana keessa banadhu aayaa 58 irra laalladhu naa qara'aa jedhii ofii qaraadhu gadi ilaaltee jecha rabbii hubannaanii hinsheenuuf taata qullaa deemtu duraanii toobattaa toobaa haqaalumaanii toobannaanii rabbiin hin qeebala nurraa haa toobannuu dhiiraa durbaan balleessarraa yeroo toobaan qeebalamtu keessa jirraa obboleessoo yaa maanguddoo maangudditti akkasuma yaa dargaggoo dargaggeetti jajjabaadhaa silaa jabeenya kasaatii jabaa maraa olii rabbii nusi qabnaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nasarii nu gadhaabii diinii kennaa Allahu yaa rabbi mootii si kadhannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nasarii nu gadhaabii diinii kennaa kanarratti wanti godhuu qabnu amma islaamummaan abbaa biraan qabdu numaa jajjabaadhaa kan nu jabeessu rabbumaa kaabaa kibbaan nu jajjabeessi yaa rabbii gufuu gufaa tadii kennaa nurraa darbii tokkochummaa kee barbaannaa ol nu qabii yaa mootii mootota mootii maraa olii nu kennitee nu shallamtee meeshaa qaalii si kadhannee rahmata keetiin nu laalii Allahu yaa rabbi mootii si kadhannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nasarii nu gadhaabii diinii kennaa ergaa kiyyaa xumuradhee asirratti assalaamu alaykumii nagayatti fuula ifaan nu haa deebisu walitti ergaa kiyyaa xumuradhee asirratti assalaamu alaykumii nagayatti fuula ifaan nu haa deebisu walitti Allahu yaa rabbi mootii si kadhannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nasarii nu gadhaabii diinii kennaa Allahu yaa rabbi mootii si kadhannaa diin barannee barsiifachuu fedha qabnaa nasarii nu gadhaabii diinii kennaa